hordoftoota keenya nagaa gaafadhaati gara sagantaa keenyaatti deemna. Hordoftoota keenya akkam jirtu? Akkam jirtu nagumaa? Hin dhagahamaa? Sheer godhaatii wal dhaqqabsiisa. Galatooma obbo Taayyee sheeris ni godhanii walis ni dhaqqabsiisanii sagaleen keessanis akka gaariitti dhaga'ama. Obbo Taayyee dhiyeenya kana hayyoonni siyaasaa Oromoo gamtokkeen mana hidhaa keessaa bayanii jiranii waan san irratti obbo Taayyeen uummata Oromootiin illee gammaddan hin jenne isaaniin illee warra mana hidhaa bayaniin baga rabbi sin baase hin jenne wanni jedhu gungummii wayiin jirti. Mee asumaan ani garuma gaafii kiyyaatti haaseenu obbo Taayyee paartilee siyaasaa Oromoo katayan ABO fi KFO'n dhaabbileen Oromoo gurguddoon kuni maqaan itti maxxanfame biltsiginnaan sodaa waan irraa qabuuf dursee filannoo duratti sababa adda addaa baay'isuudhaani paartii siyaasaa Oromoo lama gurguddaa ABO fi KFO mana hidhaatti guuree jedhama. Mee kanarratti isin maal jettan sodaa akkamii qaba biltsiginnaan maaf mana hidhaatti guure uummata nagaa kanniin yakka tokko malee maaf mana hidhaatti guure paartiin keessan paartiin biltsiginnaa obbo Taayyee? Jalqaba irratti biyya kam keessattuu namni yakka raawwatee fi namni yakkaan shakkame hidhamuu waan jiraati. Lammii Oromootiif, lammii Chaayinaatiif, lammii Naayijeeriyaatiif odoo hin ta'in bakka kamittuu namni hidhamuu irraa bilisa ka ta'u yakka irraa bilisa ta'e qofa jechuudha. Yakki raawwatamnaan namni yakka saniin shakkame namni yakka san raawwatuun itti mirkanaa'ee manni murtii itti murteessu hidhamuun hin oolu jechuudha. Ameerikaan dheengadda filannoo geggeessitee jirti. Nama hundumaa hidhaa keessaa baaftee bakka filannoodha kanaa jechuun hunduu haa ba'u karaa jedhuun ka deemamee miti jechuudha. Kuni hubannoo dhabarraa waan dhufu gartokkeen immoo ta'ee jedhamee dubbii jallisuu fi waan godhamu naanna'ee namni yakkaan shakkame boruu sarras hin hidhama. Taayyeenis oo yakkaan shakkame oo yakka raawwate hin hidhama. Kuni waan addaatii miti jechuudha lammiin Oromoo hidhamu. Gaarii obbo Taayyee garuu immoo namoonni hidhamanii mana hidhaa jiran kun hundi isaanii yakka hojjetanii miti obbo Taayyee. Paartii keessa ka jiranii paartileen siyaasaa ABO fi KFO isaan filannoodhaaf waan biltsiginnaaf aangoo isaaniitiif waan sodaachisaa ta'eef mana hidhaatti guuramanii jiran. Ummanni nagaa ammoo jidduu kanatti kadhumataa jiru jira. Ka maqaa ABO itti maxxanfamee maqaa shanee itti mogganfamee maqaa waan adda addaatiin jedhamee mana hidhaa keessatti guuramee haga ammaa mana hidhaa keessatti dararamaa jiru jira. Paartileen siyaasaa ABO'n KFO'n erga bayanis namoonni muraasni erga bayanis haga gadiititti miti ka baye namoota gubbarra jiran. Ammaan tanatti namni kenna ajjeefamu jira sa'aatii ammaa kana garuu sabni biraa nagaa qaba. Amaarri nagaa qaba. Somaaleen nagaa qaba. Sabni biraa nagaa qaba. Tigraay lola irra jiran. Lola irratti namni du'uu danda'a kuni waan argitee irraa haasa'uu barbaachisu miti. Namni kenna garuu lolarra hin jiru sababa tokko malee maqaan adda addaatti mogga'ee paartii lolarra jiru jiraachuu danda'a. Mootummaan paartii san wajjin yookiin dhaaba san wajjin wal waraanuun waan jiru garuu ammoo jidduu kanatti uummata nagaatu dhumachuu jira. Mee warra mana hidhaa jiran kanaan isin maal jettan? Warra mana hidhaa sababa tokko malee mana hidhaatti guuramanii mana hidhaa jiran kan isin akkamiin ilaaltu obbo Taayyee? Namni qulqulluun odoo yakka raawwatiin badii malee hidhameera yoo ta'e wanni akka rakkootitti ilaallamu isa. Naannoo keenya keessatti ilmi namaa jiraan abiddaan gubatee jira. Dubartiin daffaramtee jirti. Namni ajjeeffamee jira. Qabeenyi baay'een biliyoonaan lakkaa'amu gubatee jira. Waan san immoo finxaaleeyyiidha ka kakaasanii namoonni waan saniin shakkaman kan manni murtii itti murteessee jira. Kan immoo dubbiin isaanii adeemsarra jiru. Kan abbaan alangaa himatee dubbiin deemaa jiru hin jira jechuudha. Ilaa jidduutti obbo Taayyee Oromiyaa guutuu keessatti kadama kenna fixaa jiru paartii keessan obbo Taayyee Izeemaa fi Abinii wajjin ta'uudhaan nama kenna Oromiyaa guutuu keessatti qaxaragaa jiru har'aan tana paartii keessan obbo Taayyee. Paartilee siyaasaa Oromoo filannoo keessaa guutumaan guututti ka uggure ABO fi KFO sistema adda addaa itti baay'isuudhaan sababa adda addaa itti baay'isuudhaan guutumaan guututti filannoo keessaa ka baase paartii keessan paartii biltsiginnaati obbo Taayyee. Mee kanarratti maal jettu? Paartiin lama fedhii mataa isaaniitiin filannoo keessaa waan bahaniif
Oromiyaa keessa namni dorgomu jiru kallattii jedhuunis dubbii kaasuun hin ta'u. Dorgomtoota baay'eedha ka dhiyaate. Paarlaamaadhaaf namni baay'een dhiyaatee jira. Caffeedhaaf namni baay'een dhiyaatee jira. Sanii olittuu dhuunfanuu namni dhiyaate nama 8 ol jechuudha paarlaamaa. Kana laaluun baay'ee barbaachisaa. Oromiyaa keessatti morkiin hin jiru, dorgommiin hin jiru ka jedhu fuula akkasii agarsiisuu fi yaaluun sirriin ta'u jechuudha. Galatooma obbo Taayi. Garuu obbo Taayi Oromiyaa guutuu keessatti namoota nagaa maqaa shanee jedhamu itti moggaasuudhaan kan mana hidhaatii baasanii ajjeesan hedduutu jiru obbo Taayi. Akkasuma paartilee siyaasaa Oromoo ABO fi KFO waajjiraaleen isaanii guutumaan guututti kan Oromiyaa keessa jiran guutumaan guututti waan jedhamuun danda'amu irratti guutumatti cufamee jira waajjirri ABO fi KFO Oromiyaa keessa jiru jechuudha. Namoota mana hidhaa keessatti guuraman hedduutu jiran kan nuti maqaa isaanii beekuu hin dandeenye jechuudha. Namoota hiitanii mana hidhaa keessatti ol guurtan kana obbo Taayi maal godhu edda paartiin keessan maalni kaayyoon isaa maal godhuu fi warra mana hidhaatti guurtan kana maal godhu eddan dhumarratti? Namoonni siyaasaa hidhamaa siyaasaa yaada isaatiin himaammata inni qabateen namni hidhame biyya kana keessa amma hin jiru. Biyya kana keessatti wal fixiinsa sabaaf sablammii wal fixiinsa amantii gidduutti uumuu fi yaalame keessatti namoota shakkameetu hidhame. Wanni lallabamaa ture hin beekama. Keessattuu Oromoo fi Amaara hedduutti wal fixiinsi akka dhalatuuf gaafa gooticha Hacaaluun keenya ajjeefame san lafumaa ka'uudhaan Oromoon obboleeyyan isaati irratti akka ka'u burjaajii uumuudhaan. Galatooma obbo Taayi. Mee obbo Taayi gaafa goonni keenya artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame paartiin keessan paartiin Bilxiginnaa ajjeesuu san guutumaan guututti dhoyse. Ajjeesuu san ni waakkata paartiin keessan ifaan ifatti uummanni Oromoo paartiin Bilxiginnaa ajjeesuu ifaan ifatti beeka. San birayyuu ajjeesuu birayyuu dabree paartiin keessan argitee takkumaan ajjeefamuu fi yeroo sanitti shanee fi TPLF yookiin wayyaaneetu ajjeese jechuudhaan battaluma sanitti maqaan kabiraa kennameef. Goota keenya kana akka inni kabajan arganne akka awwaalchi isaa kabajan arganne reeffi isaa akka kabajan arganne ka godhe paartii keessan paartii Bilxiginnaati obbo Taayi. Maaf awwaalcha dhoorkitan? Hacaaluu Hundeessaa maaf awwaalcha isaa dhoorkitan? Akka hin awwaalamne akka inni kabajaan hin awwaalamne maaf gootan obbo Taayi? Gaafa gooticha Hacaaluun keenya ajjeefame san mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama waan ta'eef biyyi diigamuuf gara kiyyootti deemaa waan turteef gaafa lammiileen nagayaa lubbuun isaanii bilaasha badu qabeenyi isaanii qabeenyi biyyaa qabeenyi hiyyeessaa gaafa gubatu warri waan kana keessatti hirmaannaa godhan KFOdha moo ABOdha moo badhaadhina odoo hin jedhin aga sadarkaa kaantibaatitti aga sadarkaa bulchaa aanaatitti aga sadarkaa hooggansa godinaatitti aga sadarkaa hooggansa caasaa nageenyaatitti qabnee seeraaf ka dhiyeessine baay'eetu jira. Kun sirriitti lakkaa'amee ilaalamuu irra jira jechuudha. Galatooma obbo Taayi. Mee obbo Taayi yeroo jalqaba kitaabni Maddammar yookiin kitaabni eda'amuu dhufe sana kitaaba san Oromoon erga laalee booda adeemsa isaa kaayyoo isaa erga laalee booda guutumaan guututti ni dide Oromoon fudhachuu didee waan sana. Kitaabni sun Oromiyaa keessatti ni gubate. Tishertiin suuraa Bilxiginnaa qabdu yookiin Abiy Ahmad qabdu ni gubatte. Maqaa kanaaniin ummanni Oromoo hedduutu mana hidhaatti guurame har'allee kan mana hidhaa keessa jiru qeerroon Oromoo jira. Mee obbo Taayi adeemsa sana akkamiin ilaaltanii qeerroo Oromoo mana hidhaa jiru kana hoo akkamiin ilaaltan? Yaada abbaan biraa hin ta'a sirriidha dhiyeessa. Sirrii miti jedhanii qeequun odoo danda'amu garuu immoo sadarkaa sanitti gubuun mul'atee jira. Tishertii badhaadhinaa biiroo seenanii waajjira seenanii saamanii gubuun turee jira. Nama badhaadhina deeggaru ollaa keessa akka hin jiraanne kun badhaadhina kun Bilxiginnaa jedhamee dhagaadhaan akka buufaa tumamaa turuun hin beekama. So sadarkaa kanatti namni bilisummaa fi daangaa isaa wallaalee jeequmsa keessa galee ture. Kun olaantummaa seeratiin bilisummaanuu akka tikfamuuf jecha mootummaan
tarkaanfii fudhachuun isaa waan dogoggoraatii miti. Achi keessatti dogoggorri yoo jiraate caasaan qabnu gubbaa haga jalaatitti guutuudhaa waan akka dogoggoran hojjetu ka jedhu hin qabnu. Achi keessatti namoonni fayyaaleeyyiin yakka malee badii malee qabamanii hidhamanoo jiraatan isaan karaa abbaa alangaatiinis ammoo san bira yoo darbee karaa mana murtiitiinis qulqullummaan isaanii mirkanaa'ee hin bahu. Kana sirriitti ilaaluun hin barbaachisu. Obbo Taayyee waajjiraalee ABO fi KFO cufaman maal godhu eddan akka paartii keessaniitti maal godhu eddan ni bantamoo ni cuftan maa inni kaayyoon keessan ka fuula dura? Waajjira namiitu an cufne hin jiru. Waajjira namiitu an cufne hin jiru. KFO'n waajjirri kiyya cufamee jira jedhee mircaa boordiitti himatee ture. Meeqatu sirraa cufame jennaan lakkoofsa inni hin beeku. Eessatti sirraa cufamee lakkoofsi mana sanii meeqa jennaan wanni dhiyeessaan hin turre jechuudha. Bakka gariititti sababa galii wannootiif sababa ofuma isaaniitii fi kaffaltii dadhabaniif ofii cufanii yoo keessaa deemanis bakka gariititti immoo kiraa manaa waan adda addaa kaffalii jedhamee an itti kenname yaa hattuutu walitti guurame waan ta'eef achitti anatee achumaan bades angowwoomsee isaan biraa deemes kan hundumaa badhaadhinatti as fidu yoo ta'e dogoggora jechuudha. Biiroo tokkichi waajjira tokkichi akka badhaadhinni cufe hin jiru jechuudha. Galatooma Obbo Taayyee. Mee Obbo Taayyee paartii KFO keessatti jechuudha haga isin argitanitti akka dhuunfaa keessanitti wanti isin taajjabdan dogongorri KFO ni qaba jettanii yaaddan haga irraatti dogongora KFO ka isin argitan maali Obbo Taayyee? Barreen gaddaa xiqqoo yeroo akkanaa dura bobba'anii turan gara bahaatis gara giddugaleessatis gara dhihaatis deddeemanii turanii yeroo san keessatti ho'a keessa wanni isaan afaan isaaniitii baasan ture jechuudha. Ajandaan isaan qabatanii bakka hundattuu waltajjii hundattuu wanni isaan dubbatan jirraa jirtuu malee homtuu wanni haarofti hin turre jechuudha. Jirraa jirtuun immoo OMN illee duraanuu dabarsaa ture namni baay'een jedhaa ture waltajjii meeqarratti sirbamaa ture. Waanuma irra deddeebi'ame kana fuudhanii dhaqan. Warri namni gurguddaadha yaada gurguddaa fidanii tarsiimoo waggaa 50 tarsiimoo waggaa 100 nutti himan jedhee namni eegaa ture dargaggeessa. Gaafa kuunis koree jirraa jirtuu qofaan dubbii fixee bu'u. Gaafa ani itti aanus sanuma godhee bu'u namni tuffatee itti dhiise. Isaan immoo nama bahee isaan tuffatee gale kana akka waan deeggarsa lafa sossoosu qabaniititti of tilmaamanii achii galan. Tokko dogoggorri isaan dogoggoranii isa jechuudha. Galatooma dogoggorri jiru kana jechuudha. Egaa Obbo Taayyee paartiin keessan paartiin bilisiginnaa jechuudha akka isin jetta yookiin paartiin badhaadhina paartilee siyaasaa Oromoo kanarraa mariidhaan akka nagaa wajjin akka haasaatitti akka mariititti waliin mari'achuu irratti rakkootu jira. Paartiin keessan Abii wajjin mari'ataa, Izeemaa wajjin mari'ataa, paartii Oromoo ABO fi KFO kana wajjin mari'achuu maali rakkoon jiru yoo ta'anii waliin haasa'a maali rakkoon paartii ABO fi KFO jidduu bilisiginnaa paartiin kana jidduu ka jiru maali ta'anii waliin mari'achuu maaf ulfaate akka paartiitti jechuudha. Gaafii sirriidha. Kanaan dura tokkummaan Oromoo yaa'iititu jennee wareegama baay'ee kaffalle. Wareegama baay'ee kaffallee ABO shaneen odoo caasaa keenya diiguu, odoo hoggansa keenya ajjeesuu, odoo miseensa keenya ajjeesuu, odoo hojjetaa ajjeesuu, lakkii jarana dubbiin akkanaa miti. Bara baay'eef uummanni Oromoo tokkummaa isaa dhabuurra dararaa hamaa jala ture. Lakkii dubbiin akkanaa miti. Walii wajjin mari'annee haa deemnu jechaa abbaa gadaa itti baasaa, jaarsa itti ergaa yeroo dheeraaf odoo tarkaanfiin fudhatiin turre jechuudha. Almost gara ji'a ja'a odoo guyya guyyaan hoggansi nurra du'u, odoo guyya guyyaan miseensi nurra du'u, odoo guyya guyyaan milishaan keenya hidhannoon irraa hiikamu, odoo tarkaanfii takkan fudhatiin mootummaan dubbii tokkummaa kanaaf, dubbii araaraa kanaaf dursa kennee, dubbii nagaatiif dursa kennee obsaa ture jechuudha. Sanii olittis baatii 5 ka ture waltajjii gaaddisa hoggansa Oromoo ka jedhu anan ani keessatti hirmaadhee turee jira jechuudha. Waltajjii sanirratti baatii 5 torban 2 guyyaa guutuu walitti deddeebinee ililliitti mari'achaa turre.
marii sana keessatti dhaggeeffatoota keenyaaf wanni sirriitti ifa ta'uu qabu wanni nu mudate haasaa gaafa goonu wal diddaa jara yedduu jirutu irra hamaa ture jechuudha. Amma as garagaranii gara badhaadhinaatitti dubbii yookaan gaafa san ODP turre gara ODP'tti dubbii garagarchuu odoon ta'in yoo lama sadii guyyaatti yeroo nuyi kaanee isaan hin araarsin mogosi dhahee wajjin turre jaala kiyya. Yeroo nuyi lakkii jaran dubbiin akkanaa miti jennee akka dubbiin qabbanaa'u hin godhin hin turre jechuudha. Waliigaltee saniini dhimmoota 15 irratti waliigalle jechuudha. Dhimmi sadarkaa duraatti irratti waliigalle tokkummaa uummata Oromoo waan diiguu afaaninis hin dubbannu gochaanis hin raawwannu jennee dubbanne jechuudha. Tokkoffaan isa. Lammaffaan dargaggeessi Oromoo kun qabsoo keessa ture. Barnoota keessa illee warri ture sirriitti qixa sirriidhaan barnoota irra hin turre. Qalbiin isaanii qabsoo keessa ture. So akkaataa dandeettii isaanii itti gabbifu. Akkaataa carraa hojii isaanii uumu. Akkaataa rakkoo isaan keessa jiran kana keessa itti baafnu irratti Oromoo hunduu paartileen Oromoo hunduu wajjiin hojjechuu qabna. Sadarkaa sadaffaa irratti Oromoo fi sabaaf sablammii hedduutti hariiroon jiruu maal ta'uu qaba ka jedhus walii wajjiin dubbanne jechuudha. Afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u yaa sadarkaa mootummaatittis imaammanni bahee jira. Manni maree ministeerotaa kana raggaasisee jira. Akka paartii badhaadhinaatittis afaan 5 wajjiin hin jira. Kun hojii gama keenyaan hojjenna. Afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'uuf immoo waan silaa hojjechuu qabu. Hayyoota keenya hirmaachifnee maaliif wanni kun Itoophiyaadhaafis hin tajaajila Oromoodhaafis immoo hirmaannaa haqa qabeessa akka inni federaala keessatti argatu hin qarqaaraa karaa jedhuun walii wajjin irratti hojjennu jennee walii galle jechuudha. San bira darbee manni murtii bilisa akka ta'u manni murtii bilisa ta'ee paartilee hunda karaa tajaajiluu danda'uun karaa qixaaf haqaaf qofa dhaabbachuu danda'uun akka inni ijaaramuu danda'u poolisiin akka bilisa ta'u abbaan alangaa akka bilisa ta'u manneen barnootaa caasaan barnootaa instituutioniin Oromiyaa keessa jiru hundumtu akka waan isaan irraa eegamu hojjechuu danda'anitti raawwachuu danda'anitti akka ijaaraman walii wajjiin wal qarqaarree haa hojjennu jennee waliin dubbanne jechuudha. Federaalizimii sabdaneessi kun kan duudhaan afaan eenyummaan sabaaf sablammootaa keessatti kabajamu cimee akka itti fufu walii wajjin haa goonu jennee dubbanne waan waliin jenne isaantu diige. Waan waliin jenne isaan diiguu immoo erga argitan sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Galatooma Obbo Taayye. Mee Obbo Taayye goota keenya artist Haacaaluu Hundeessaa kan dhiyoo nu biraa wareegame ummanni Oromoo akka jedhutti biltsiginnaadha kan ajjeese guutummaan guututti biltsiginnaadha kan ajjeese wanni inni ajjeefameef waan biraatiif miti waan inni adeemsa Minilik kana mormeef gocha Minilik ifatti waan saaxileef ajjeefame ka ajjeese immoo biltsiginnaadha jedhamee jala sararee ummanni Oromoo dubbata. Meesin waan kanarratti maal jettu Obbo Taayye? Ni dhagama Obbo Taayye. Ni jira dubbadha sagaleen ni jira. Niitoorkiis ta'uu danda'a gaafii kanarratti xiqqoo dubbiin ni gabaabbatte. Kanaafuu homaa gochuu hin dandeenyu yoo yeroo qabaanne yeroo biraa walitti deebina akkasitti immoo fayyaa nagaa naataa galatooma. Obbo Taayye. Ni jira dubbadha sagaleen ni jira. Niitoorkiis ta'uu danda'a gaafii kanarratti xiqqoo dubbiin ni gabaabbatte. Kanaafuu homaa gochuu hin dandeenyu yoo yeroo qabaanne yeroo biraa walitti deebina akkasitti immoo fayyaa nagaa naataa galatooma. Hordoftoota keenya nagaa gaafadhaati gara sagantaa keenyaatti deemna. Hordoftoota keenya akkam jirtu nagumaa? Hin dhagamaa? Sheer godhaatii wal dhaqqabsiisa.
Galatoomaa obbo Taayye sheeris ni godhanii walis ni dhaqqabsiisanii sagaleen keessanis akka gaariitti dhaga'ama. Obbo Taayye dhiyeenya kana hayyoonni siyaasaa Oromoo gamtokkeen mana hidhaa keessaa bayanii jiranii waan san irratti obbo Taayyeen uummata Oromootiin illee baga gammaddan hin jenne isaaniin illee warra mana hidhaa bayaniin baga rabbi isin baase hin jenne wanni jedhu gungummii wayiin jirti. Mee asumaan ani garuma gaafii kiyyaatti haaseenu obbo Taayye paartilee siyaasaa Oromoo katayan ABO fi KFO'n dhaabbileen Oromoo gurguddoon kuni maqaan itti maxxanfame biltsiginnaan sodaa waan irraa qabuuf dursee filannoo duratti sababa adda addaa baay'isuudhaani paartii siyaasaa Oromoo lama gurguddaa ABO fi KFO mana hidhaatti guuree jedhama. Mee kanarratti isin maal jettan sodaa akkamii qaba biltsiginnaan maaf mana hidhaatti guure uummata nagaa kanniin yakka tokko malee maaf mana hidhaatti guure paartiin keessan paartiin biltsiginnaa obbo Taayye? Jalqaba irratti biyya kam keessattuu namni yakka raawwatee fi namni yakkaan shakkame hidhamuu waan jiraati. Lammii Oromootiif, lammii Chaayinaatiif, lammii Naayijeeriyaatiif odoon ta'in bakka kamittuu namni hidhamuu irraa bilisa ka ta'u yakka irraa bilisa ta'e qofa jechuudha. Yakki raawwatamnaan namni yakka saniin shakkame namni yakka san raawwatuun itti mirkanaa'ee manni murtii itti murteessu hidhamuun hin oolu jechuudha. Ameerikaan dheengadda filannoo geggeessitee jirti. Nama hundumaa hidhaa keessaa baaftee bakka filannoodha kanaa hunduu haa ba'u karaa jedhuun ka deemamee miti jechuudha. Kuni hubannoo dhabarraa waan dhufu gartokkeen immoo ta'ee jedhamee dubbii jallisuu fi waan godhamu naanna'ee namni yakkaan shakkame boruu sarras hin hidhama. Taayyeenis oo yakkaan shakkame oo yakka raawwate hin hidhama. Kuni waan addaatii miti jechuudha. Lammiin Oromoo hidhamu. Gaarii obbo Taayye garuu immoo namoonni hidhamanii mana hidhaa jiran kun hundi isaanii yakka hojjetanii miti obbo Taayye. Paartii keessa ka jiranii paartileen siyaasaa ABO fi KFO isaan filannoodhaaf waan biltsiginnaaf aangoo isaaniitiif waan sodaachisaa ta'eef mana hidhaatti guuramanii jiran. Ummanni nagaa ammoo jidduu kanatti kadhumataa jiru jira. Ka maqaa ABO itti maxxanfamee maqaa shanee itti mogganfamee maqaa waan adda addaatiin jedhamee mana hidhaa keessatti guuramee haga ammaa mana hidhaa keessatti dararamaa jiru jira. Paartileen siyaasaa ABO'n KFO'n erga bayanis namoonni muraasni erga bayanis haga gadiititti miti ka baye namoota gubbarra jiran. Ammaan tanatti namni kenna ajjeefamu jira sa'aatii ammaa kana garuu sabni biraa nagaa qaba. Amaarri nagaa qaba. Somaaleen nagaa qaba. Sabni biraa nagaa qaba. Tigraay lola irra jiran. Lola irratti namni du'uu danda'a kuni waan argitee irraasoo barbaachisu miti. Namni kenna garuu lolarra hin jiru sababa tokko malee maqaan adda addaatti mogga'ee paartiin lolarra jiraachuu danda'a. Mootummaan paartii san wajjin yookiin dhaaba san wajjin wal waraanuun waan jiru garuu immoo jidduu kanatti uummata nagaatu dhumachuu jira. Mee warra mana hidhaa jiran kanaan isin maal jettan? Warra mana hidhaa sababa tokko malee mana hidhaatti guuramanii mana hidhaa jiran kan isin akkamiin ilaaltu obbo Taayye? Namni qulqulluun odoo yakka raawwatiin badii malee hidhameera yoo ta'e wanni akka rakkootitti ilaalamu isa. Naannoo keenya keessatti ilmi namaa jiraan abiddaan gubatee jira. Dubartiin daffaramtee jirti. Namni ajjeeffamee jira. Qabeenyi baay'een biliyoonaan lakkaa'amu gubatee jira. Waan san immoo finxaaleeyyiidha ka kakaasanii namoonni waan saniin shakkaman kan manni murtii itti murteessee jira. Kan immoo dubbiin isaanii adeemsarra jiru. Kan abbaan alangaa himatee dubbiin deemaa jiru hin jira jechuudha. Ilaa jidduutti obbo Taayye Oromiyaa guutuu keessatti kanama kenna fixaa jiru paartii keessan obbo Taayye Izeemaa fi Abinii wajjin ta'uudhaan nama kenna Oromiyaa guutuu keessatti qaxaragaa jiru har'aan tana paartii keessan obbo Taayye. Paartilee siyaasaa Oromoo filannoo keessaa guutumaan guututti ka uggure ABO fi KFO siistama adda addaa itti baay'isuudhaan sababa adda addaa itti baay'isuudhaan guutumaan guututti filannoo keessaa ka baase paartii keessan paartii biltsiginnaati obbo Taayye. Mee kanarratti maal jettu? Paartiin lama fedhii mataa isaaniiti. Filannoo keessaa waan bahaniif Oromiyaa keessa namni dorgomu jiru kallattii jedhuunis dubbii kaasuun hin ta'u. Dorgomtoota baay'eedha ka dhiyaate. Paarlaamaadhaaf namni baay'een dhiyaatee jira. Caffeedhaaf namni baay'een dhiyaatee jira. Sanii olittuu dhuunfanuu namni dhiyaate nama 8 ol jechuudha paarlaamaa.
kana laaluun baay'ee barbaachisaa. Oromiyaa keessatti morkiin hin jiru, dorgommiin hin jiru ka jedhu fuula akkasii agarsiisuu fi yaaluun sirriin ta'u jechuudha. Galatooma obbo Taayye. Garuu obbo Taayye Oromiyaa guutuu keessatti namoota nagaa maqaa shanee jedhamu itti moggaasuudhaan kan mana hidhaatii baasanii ajjeesan hedduutu jiru obbo Taayye. Akkasuma paartilee siyaasaa Oromoo ABO fi KFO waajjiraaleen isaanii guutumaan guututti ka Oromiyaa keessa jiran guutumaan guututti waan jedhamuun danda'amu irratti guutumatti cufamee jira waajjirri ABO fi KFO Oromiyaa keessa jiru jechuudha. Namoota mana hidhaa keessatti guuraman hedduutu jiran kan nuti maqaa isaanii beekuu hin dandeenye jechuudha. Namoota hiitanii mana hidhaa keessatti ol guurtan kana obbo Taayye maal godhuu edda paartiin keessan maalni kaayyoon isaa maal godhuu fi warra mana hidhaatti guurtan kana maal godhuu eddan dhumarratti. Namoonni siyaasaa hidhamaa siyaasaa yaada isaatiin himaammata inni qabateen namni hidhame biyya kana keessa amma hin jiru. Biyya kana keessatti wal fixiinsa sabaaf sablammii wal fixiinsa amantii gidduutti uumuu fi yaalame keessatti namoota shakkameetu hidhame. Wanni lallabamaa ture hin beekama. Keessattuu Oromoo fi Amaara hedduutti wal fixiinsi akka dhalatuuf gaafa gooticha Hacaaluun keenya ajjeefame san lafumaa ka'uudhaan Oromoon obboleeyyan isaati irratti akka ka'u burjaajii uumuudhaan. Galatooma obbo Taayye. Mee obbo Taayye gaafa goonni keenya artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame paartiin keessan paartiin bilxiginnaa ajjeesuu san guutumaan guututti dhoyse. Ajjeesuu san ni waakkata paartiin keessan ifaan ifatti uummanni Oromoo paartiin bilxiginnaa ajjeesuu ifaan ifatti beeka. San birayyuu ajjeesuu birayyuu dabree paartiin keessan argitee takkumaan ajjeefamuu fi yeroo sanitti shanee fi TPLF yookiin wayyaaneetu ajjeese jechuudhaan battaluma sanitti maqaan kabiraa kennameef. Goota keenya kana akka inni kabajan arganne akka awwaalchi isaa kabajan arganne reefi isaa akka kabajan arganne ka godhe paartii keessan paartii bilxiginnaati obbo Taayye. Maaf awwaalcha dhoorgitan? Hacaaluu Hundeessaa maaf awwaalcha isaa dhoorkitan? Akka hin awwaalamne akka inni kabajan hin awwaalamne maaf gootan obbo Taayye? Gaafa gooticha Hacaaluun keenya ajjeefame san mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama waan ta'eef biyyi diigamuuf gara kiyyootti deemaa waan turteef gaafa lammiileen nagayaa lubbuun isaanii bilaasha badu qabeenyi isaanii qabeenyi biyyaa qabeenyi hiyyeessaa gaafa gubatu warri waan kana keessatti hirmaannaa godhan KFO'dha moo ABO'dha moo badhaadhina odoon jedhiin aga sadarkaa kaantibaatitti aga sadarkaa bulchaa aanaatitti aga sadarkaa hooggansa godinaatitti aga sadarkaa hooggansa caasaa nageenyatitti qabnee seeraaf ka dhiyeessine baay'eetu jira. Kun sirriitti lakkaa'amee ilaalamuu irra jira jechuudha. Galatooma obbo Taayye. Mee obbo Taayye yeroo jalqaba kitaabni Maddammar yookiin kitaabni eda'amuu dhufe sana kitaaba san Oromoon erga laalee booda adeemsa isaa kaayyoo isaa erga laalee booda guutumaan guututti ni dide Oromoon fudhachuu didee waan sana. Kitaabni sun Oromiyaa keessatti ni gubate. Tishertiin suuraa bilxiginnaa qabdu yookiin Abiy Ahmad qabdu ni gubatte. Maqaa kanaaniin ummanni Oromoo hedduutu mana hidhaatti guurame har'allee kan mana hidhaa keessa jiru qeerroon Oromoo jira. Mee obbo Taayye adeemsa sana akkamiin ilaaltanii qeerroo Oromoo mana hidhaa jiru kana hoo akkamiin ilaaltan? Yaada abbaan biraa hin ta'a sirriidha jedhee dhiyeesse. Sirrii miti jedhanii qeequun odoo danda'amu garuu immoo sadarkaa sanitti gubuun mul'atee jira. Tishertii badhaadhinaa biiroo seenanii waajjira seenanii saamanii gubuun turee jira. Nama badhaadhina deeggaru ollaa keessa akka hin jiraan kun badhaadhina kun bilxiginnaa jedhamee dhagaadhaan akka buufaa tumamaa turuun hin beekama. So sadarkaa kanatti namni bilisummaa fi daangaa isaa wallaalee jeequmsa keessa galee ture. Kun olaantummaa seeratiin bilisummaanuu akka tikfamuuf jecha mootummaan tarkaanfii fudhachuun isaa waan dogoggoraatii miti. Achi keessatti dogoggorri yoo jiraate caasaan qabnu gubbaa haga jalaatitti guutuudhaa waan akka dogoggoran hojjetu ka jedhu hin qabnu. Achi keessatti namoonni fayyaaleeyyiin yakka malee badii malee qabamanii hidhamanoo jiraatan
isaan karaa abbaa alangaatiinis ammoo san bira yoo darbee karaa mana murtiitiinis qulqullummaan isaanii mirkanaa'ee hin bahu. Kana sirriitti ilaaluun hin barbaachisa. Egaa obbo Taayyee waajjiraalee ABO fi KFO cufaman maal godhu eddan akka paartii keessaniitti maal godhu eddan ni bantamoo ni cuftan maa inni kaayyoon keessan ka fuula dura? Waajjira namiitu an cufne hin jiru. Waajjira namiitu an cufne hin jiru. KFO'n waajjirri kiyya cufamee jira jedhee mircaa boordiitti himatee ture. Meeqatu sirraa cufame jennaan lakkoofsa inni hin beeku. Eessatti sirraa cufamee lakkoofsi mana sanii meeqa jennaan wanni dhiyeessaan hin turre jechuudha. Bakka gariititti sababa galii wannootiif sababa ofuma isaaniitii fi kaffaltii dadhabaniif ofii cufanii yoo keessaa deemanis bakka gariititti immoo kiraa manaa waan adda addaa kaffali jedhamee an itti kenname yaa hattuutu walitti guurame waan ta'eef achitti anatee achumaan bades angowwoomsee isaan biraa deemes kan hundumaa badhaadhinatti as fidu yoo ta'e dogoggora jechuudha. Biiroo tokkichi waajjira tokkichi akka badhaadhinni cufe hin jiru jechuudha. Galatooma obbo Taayyee. Mee obbo Taayyee paartii KFO keessatti jechuudha. Haga isin argitanitti akka dhuunfaa keessanitti wanti isin taajjabdan dogongorri KFO ni qaba jettanii yaaddan haga irraatti dogongora KFO kan isin argitan maali obbo Taayyee? Barreen gaddaa xiqqoo yeroo akkanaa dura bobba'anii turan gara bahaatis gara giddugaleessatis gara dhihaatis deddeemanii turanii yeroo san keessatti ho'a keessa wanni isaan afaan isaaniitii baasan ture jechuudha. Ajandaan isaan qabatanii bakka hundattuu waltajjii hundattuu wanni isaan dubbatan jirraa jirtuu malee homtuu wanni haaroftiin turre jechuudha. Jirraa jirtuun immoo OMN illee duraanuu dabarsaa ture. Namni baay'een jedhaa ture waltajjii meeqarratti sirbamaa ture. Waanuma irra deddeebi'ame kana fuudhanii dhaqan. Warri namni gurguddaadhaa yaada gurguddaa fidanii tarsiimoo waggaa 50 tarsiimoo waggaa 100 nutti himan jedhee namni eegaa ture dargaggeessa. Gaafa kuunis koree jirraa jirtuu qofaan dubbii fixee bu'u. Gaafa ani itti aanus sanuma godhee bu'u namni tuffatee itti dhiise. Isaan immoo nama bahee isaan tuffatee gale kana akka waan deeggarsa lafa sossoosu qabaniititti of tilmaamanii achii galan. Tokko dogoggorri isaan dogoggoranii isa jechuudha. Galatooma dogoggorri jiru kana jechuudha. Egaa obbo Taayyee paartiin keessan paartiin biltsiginnaa jechuudha akka isin jetta yookiin paartiin badhaadhina paartilee siyaasaa Oromoo kanarraa mariidhaan akka nagaa wajjin akka haasayaatti akka mariititti waliin mari'achuu irratti rakkootu jira. Paartiin keessan Abii wajjin mari'ata, Izeemaa wajjin mari'ata. Paartii Oromoo ABO fi KFO kana wajjin mari'achuu maali rakkoon jiru yoo ta'anii waliin haasayan maali rakkoon paartii ABO fi KFO jidduu biltsiginnaa paartii kana jidduu ka jiru maali ta'anii waliin mari'achuu maaf ulfaate akka paartiititti jechuudha. Gaafii sirriidha. Kanaan dura tokkummaan Oromoo yaa'iititu jennee wareegama baay'ee kaffalle. Wareegama baay'ee kaffallee ABO shaneen odoo caasaa keenya diiguu, odoo hoggansa keenya ajjeesuu, odoo miseensa keenya ajjeesuu, odoo hojjetaa ajjeesuu, lakkii jarana dubbiin akkanaa miti bara baay'eef uummanni Oromoo